Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota OCM tuubi nageenya keessan baradaan nagaa jira. Alhamdulillah egaa hordoftoota keenya nageenyi keenya bakkuma jirtanitti isin haqa qabu jecha. Guyyaa har'aattis odeeffannoo baay'ee tokko murteessaa ta'ee fi haala yerootiin wal qabate baay'ee tokko rakkisaa ta'e akkuma gaafii hedduu keessaniitiin deebii waan ta'e jedhe qabadhee isin dhufee jira. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya kan taatan like share gochuudhaan nu cina dhaabbadhaa isin jira. Egaa guyyaa har'aa odeeffannoon qabadhee gama keessan dhufe biyya keessatti bara tokko lama irraa jalqabe gatiin simmintoo baay'ee tokko rakkisaa fi akkasumas gatii isaa qofa osoo hin taane simmintoo argatanii bitanii manatti ijaarrachuun haalli isaa baay'ee rakkisaa ta'uu isaa ni yaadatama jechuudha. Kanuma wal qabatee yeroo kanatti ammoo gatiin isaa hoo maalidha meeqaan jira eessatti argachuu dandeenya akkamitti argachuu dandeenya waan jedhuuf egaa deebisaa qabadhee isiniif dhufee jira jechuudha. Kanaaf yeroo kanatti simmintoo argachuun baay'ee tokko rakkisaadha. Kanumaan wal qabatee odeeffannoo baay'ee tokko barbaachisaa ta'ee fi gatii salphaa ta'een simmintoo akkamitti akka argachuu dandeettan eessatti argachuu akka dandeettaniin qarshii 500 irraa kaasee hamma naannoo 800tiin gurguramuu isaan yaadatama. Kanaaf kanumaan wal qabatee gatii salphaa ta'een akkasumas ammoo gatii baay'ee tokko bareeda ta'een simmintoo yeroo kanatti filatamaa ta'e keessatti Dangote simmintoo yeroo kanatti warroota ijaarsaa biratti baay'ee tokko filatamaa kan ta'ee fi kwalitii olaanaa kan qabu jechuudha. Kanaaf simmintoo kana gatii salphaa ta'een argachuu akka dandeettanii fi eessatti argachuu akka dandeettan isin biraan ga'a jechuudha. Kanaaf yeroo kana gabaa irratti suuqaa irratti jechuudha. Qarshii 800 fi qarshii 800 hamma qarshii 820tti gurgurama jechuudha. Magaalaa irraa gara Caafiitti yookaan ammoo magaalaa xixiqqoo naannoo baadiyyaatti argaman keessatti qarshii 820 kan gurguramu yoo ta'u naannoo magaalaatti qarshii 800 kan gurguramu jechuudha. Yeroo kana darbee kan argamu. Egaa kanumaan wal qabatee naashinaal simmintoon qarshii 780 kan gurguramu yoo ta'u gara Caafiitti yookaan ammoo magaalaa irraa gara magaalaa xixiqqaatti gaafa baanu qarshii 800 kan gurguramu jechuudha. Inni kun iddoo baay'eetti wal fakkaataa ta'ee kan argamu kan ammoo iddoo hundatti waan argachuu dandeenyu jechuudha. Kanuma wal qabatee guyyaa muraasa darban dura simmintoo qarshii 600 akka argattanii fi qarshii 700 akka argachuu dandeettan isiniin gahaa ture. Isuma wal qabatee eessatti argachuu dandeenya jettanii namoonni baay'een gara keessaatti na gaafataa turtanii maatii yoo bilbillu yookaan namoota mana nu ijaaru yoo bilbillu qarshii 800 nuun jiranii 700 nuun jiranii kanaan wal nu fakkaachuu waan didee fi gatii kanaan eessatti arganna akkamitti argachuu dandeenya gatii kanaan biyya keessatti numa jira waan jedhu kaamaa ture. Egaa kunis haalli isaa sirriidha jechaadha. Irra caalatti maatiin mana isin ijaaranis kan beekan naannoo baadiyyaatti siiqee yookaan ammoo iddoo hundatti bakka namni hunduu beekuu danda'utti kan gurguramu qarshii 800 750 hamma 820tiin babal'atee kan gurguramu jechaadha. Kanumaan wal qabatee magaalaa Finfinnee fi naannawaa sanitti warri argamtan keessattuu lakkoofsa bilbilaa isinii kenna qarshii 500 fi 80 simmintoo Dangote kuntaala kocha herreega qarshii 580tiin argachuu dandeettanii achuma magaalaa san keessatti iddoo biraatitti lakkoofsa biraatiin yoo bilbiltan qarshii 670 argachuu dandeettan jechaadha. Irrasni deebuudhaaf Dangote simmintoo qarshii 580 egaa lakkoofsa bilbilaa ittiin bilbiltanii argachuu dandeettan duwwaa 918524688 irrasni deebi'a duwwaa 918524688 kana yoo bilbiltan magaalaa Finfinnee fi naannawaa sanitti warroonni argamtan qarshii 580 bitattanii ittiin ijaarrachuu dandeettan jechaadha. Egaa waan isin tursiisuu miti guyyaa kana bilbiltanii guyyuma kanatti hidhattanii bitachuu dandeettan jechaadha. Suudhaan lakkoofsa biraatiin qarshii 670 argachuu kan dandeettan duwwaa 964 rasni deebi'a duwwaa 967 Egaa lakkoofsota kanneen yoo bilbiltan warroonni magaalaa Finfinnee fi naannawaa sanitti argamtan yookaan achirraa fageenyatti kan argamtan qarshii 580 simmintoo kuntaala tokko bitattanii itti fayyadamuu dandeettan jechaadha. Kanaaf achi bitachuutu irra isin baay'ee tokko baay'eessa naannoo foowwan qarshii 800tiin gurgurama. Egaa qarshii 800tiin gurguruu fi qarshii 800tiin bitachuu irra qarshii 580 kanaan bitattanii itti fayyadamuu baay'ee tokko gaariidha jechaadha. Isiniifis bu'aa qabeessa isin taasisa. Kanaaf yeroo kana simmintoo argachuun gatii kanamaanuyyuu qarshii 800 fi 700 kanamaanuyyuu argachuun baay'ee tokko rakkisaadha jechaadha. Simmintoon baay'een argamu biyya keenya keessatti. Egaa ji'oota muraasa dura gatiin isaas gadi bu'amee iddoo hundattis akka gurguramu seeraan wal qabate mootummaa biyyaatiin jechaadha.
akka gurguramu taasifamee ture. Egaa sunis waan itti fufuun taane ji'oota muraasa immoo guyyoota muraasa booda warroonni daldaltoonni seeraan alaa kunis dabalate egaa hattuutu baay'ata akkuma beekamu biyya keenya keessatti jechuudha. Kanaaf gatii maduraa sanatti deebisanii qarshii 800 gahanii jiru jechuudha. Kanaaf irra caalatti yeroo muraasa kana booda egaa filannoo asii gatiin meeshaa gadi bu'aa jedhameetiin yaadaan sammuu nama hunda keessa jiru jechuudha. Kanaaf egaa irra caalatti wanta nama ajaa'ibu meeshaaleen kan biyya keenya keessatti ergaa filannoo asii gatiin isaa baay'ee tokko dabalu keessattuu meeshaalee ijaarsaa kunniin wanta akka feerroo fakkeenyaaf feerroo guyyaa kaleessa simbiraan gaa ture paarsantii 25 oliin kan dabale jechaadha. Guyyoota muraasa immoo ergaa filannoo taasifamee asitti meeshaalee hundinuyyuu paarsantii 25 ol keessattuu sibiila feerroo gatii isaa kaleessa simbiraan gaa ture paarsantii 25 hundi isaayyuu kan dabale jechaadha. Egaa simmintoon kunis gatiin isaa garaagarummaa qarshii 200 hamma 300tiin dabaluu isaati jechaadha. Isuma wal qabatee gaafii keessanis kan ta'ee fi waan baay'ee tokko nama ajaa'ibu shiboo girfii jechaadha. Shiboo kan girfii egaa mana mukaan ijaaru kun kan fayyadnuuf mana itti fayyadamnu mana mukaan ijaaru qofa irratti jechaadha. Shiboo girfii kana egaa mana dhuqqee itti dhoofni kaanii booda ashawaa rukutuudhaaf dursa shiboo isaa irra uffifne egaa ashawaa garafsiifnu yookaan immoo ashawaa rukuchisiifne jechaadha. Maaliif ashawaan sun dafee irraa hin jigu egaa shiboo kana hin fayyadamnu taanaan haaluma salphatti manni keenya dhodhoo yookaan babbaqaquu fi irraa jiguus danda'a jechaadha. Kanaaf dirqama mana mukaan ijaaramu keessatti shiboo girfii kana fayyadamuun dirqama jechaadha. Kanaaf shiboon kun ji'oota muraasa dura naannoo qarshii 800 hamma qarshii 1000tiin gurguramaa ture. Maraan tokko marameetii kan gurguramu hin beektan jedheeti yaada. Egaa qarshii kana 800 hamma qarshii 1000tiin gurguramaa ture. Waggaa tokko dura qarshii 300 qarshii 400tiin jiraachuu isaa quba qaba jechaanis. Egaa yeroo kana gabaa irratti meeqaan arganna yoo jettan qarshii 1500 jechaadha. Maraan isaa tokkochi wanta baay'ee tokko nama ajaa'ibu. Ji'a muraasa boodatti qarshii 800tiin kan ture walakkaa isaa dabalee paarsantii 50 egaa paarsantii 100 dabalee jechaadha. Qarshii 800 kan ture qarshii 700 dabalatee qarshii 1000 500 gurgurama jechaadha yeroo kana gabaa irratti. Kun wanta baay'ee tokko nama ajaa'ibu. Kanaaf irra caalaan namoonni baay'een gatiin meeshaalee gadi bu'aa jettaniitiin eeddan jechaadha. Mana ijaarrachuu warri barbaadan akkasumas immoo ijaarsa garaagaraa ijaarrachuu warri barbaadan meeshaalee yeroo booda gadi bu'uun isaa hin oolamu waan jettanii abdii akkasiitiin eeguu ni dandeettani. Egaa abdii akkasii odoo horachuu baattanii jedha gama kootiin. Kanaaf wanti kamiyyuu gatiin isaa kan hir'ataa deemu osoo hin taane kan dabalaa deemu jechaadha. Kanaaf kanneen meeshaalee simbiraan gahu kanarraa yoo ilaaltan wanti gatiin meeshaan tokko kan gadi bu'ee osoo hin taane dachaadhaan kan dabale jechaadha. Kanaaf gara fuulduraattis kana caala dabala. Even warroonni mana ijaarratan amma ijaarrachuu barbaadan osoo hin taane warroonni gara fuulduraatti ijaarrachuu barbaadan meeshaalee kan amma bittanii keettanii bara ijaarrachuu barbaadan yoo ittiin ijaarratan irra faayidaa qabii malee yookaan immoo irra fayyadamaa taatan malee egaa meeshaaleen kunniin gatiin isaa gadi bu'aa waan jedhu abdii akkasii akka horanne meeshaaleen kamuyyuu yeroo yerootti dabalaa deema jechaadha. Kanaaf jireenyi lafa kanarraa akkuma argaa jirru wanti hir'ataa deemu tokko illee hin jiru. Waan nama ajaa'ibu maal jedhu gurbaa tokko wanti hir'ataa deemu ulfaatina hiyyeessaa qofaa jedha. Yeroo kanatti wanti hir'ataa deemu kamu dabalaa deema ulfaatina hiyyeessaatiin ala wanti kamu dabalaa deema. Egaa meeshaan kamuyyuu dabalaa deema waan ta'eef kanaaf gatiin isaa gadi bu'aa. Gatiin egaa gadi bu'ee yommuu bitanna yeroo san ijaaranna jettanii abdii akkasii akka horanne warroonni ijaarrachuu barbaadan hundi gatii kanaan egaa dura kana ture. Kanas boodas kana caala dabala waan ta'eef yeroo kanatti bitattanii yoo ijaarratan baay'ee tokko faayidaa qabeessa. Egaa warroonni simmintoo amma simbiraan gahee simmintoo kana bitachuu barbaadan keessattuu yoo warroonni naannoo Finfinnee keessatti fi naannawaa Finfinneetti ijaarrachuu barbaadanii fi jireenyi keessan naannawaa san ta'e yookaan ammoo warroonni makiina konkolaataa fe'umsaa gatii salphaan argachuu dandeettan. Egaa warra Finfinnee keessaatti gatiin isaa vaatii dabalatee gatiin fe'iinsaa tola jechaadha. Warroonni achiin alatti jirtan ammoo baasii fe'iinsaa kaffaltanii odoo bitattanii achirra naannoo ittiin ijaarrachuu barbaadan itti galfattanii ittiin ijaarrattanii baay'ee tokko faayidaa qabeessa jecha. Egaa kunis guyyaa muraasa booda argamuu dhabuu danda'a waan ta'eef carraa kanatti akka fayyadamtan ammoo gamanummaan isin beeksisa. Naannoo kaawwan irratti warroonni ijaarsifataa jirtan ammoo gatii 700 fi 800tiin argama akkasumas jira warra jettan egaa odeeffannoon sun sirriidha. Saniin gurgurama jechaadha. Isaan kunniinis naannoo amma 580 fi 670 gurguraman isin jedhi kanarra bitanii achitti geessanii kan gurguratan immoo achitti fidanii kan biyyaan fixan biyyaan saaman waan ta'eef egaa isaanirra saamamuu yookaan immoo isaaniif saamamuu osoo hin taane isin ammoo iddoo jedhame kana bitattanii osoo itti fayyadamtanii baay'ee tokko baay'eessa egaa meeshaan kamuyyuu dabalaa deema. Kanaaf gamanumaan qorqoorroon jira jechaadha. Qorqoorroo adaama qorqoorroo gatii isaa dabalatee egaa qorqoorroo normaalii kaanis dabalatee viidiyoo itti aanu irratti qabadhee isin dhufa yookaan immoo odeeffannoo yeroo kanatti hin jiru funaanee iddoo kamirraayyuu isin biraan gaha. Kanaaf hamma xumuraatti waan hordoftanii baay'ee tokko galatoomaa galanni keessan dachaadha. Egaa ammoo mana kana meeshaalee kanneen ammoo gatii kanaan keessattuyyuu warroonni simmintoo barbaadan simmintoo kana bilbiltanii lakkoofsa bilbilaa amma isin kenni fuula
screen irras isini ka description boxi keessa isiniif kaala lakkoofsa kanaan bilbiltanii simmintoo kana hubatan gatiin isaa baay'ee tokko filatamaadha garaagarummaa qarshii 300 hamma qarshii 250 akkas garaagarummaa hammasii qaba jechaadha kanaaf kuntaala tokko irratti hammas jechuun egaa kuntaala 100 sin gaafatu danda'a kuntaala 100 irratti gaaflaatan garaagarummaa qarshii 50 yookaan immoo qarshii 50 akkasiin gaafata jechaadha egaa qarshii 50 jechuun naannoo kamittis yoo galchitan biyyaallee ubaaftan qarshii 50 kana isin gaafatu egaa meeshaa kana fe'uuf naannoo kamuratti yoo argattan gatii fe'umsa yookaan immoo kaffaltii fe'umsa kaffaltanii bitattanii yoo galfattan irra fayyadamaa taatu isinin jedha kanaaf waan hamma xumuraatti hordoftaniif galatoomaa galanii keessan dachaadha viidiyoo itti aanuun meeshaalee yookaan immoo gatii meeshaalee biraa ta'e odeeffannoo biraatiin qabadhee walitti deebina hamma walitti deemtu nagaan nu tura nageenyi keenya bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu irra deebuun warroonni haarawaa taatan subscribe godhaatii hordofaa subscribe gochuun caalatti viidiyoo kana egaa baay'ee tokko fayyada qabeessa sin taasisa like gootan malee hin dhageeffatina isin